Kana booda yeroo diishiin keessan iddoo isaatii ka'uun isiniif hojjechuu diduu deemtanii ogeessa faayindarii qabu barbaaduun yeroo keessan gubuu yookaanis qarshii keessan baasuun hafee jira. Sababni isaas bilbiluma harka keessan jiru kana fayyadamuudhaan akkaataa ittiin diishii keessan iddoo isaatii ka'e sirreeffachuu dandeessan isinitti agarsiisu. Dursa garuu viidiyoo kana laayikii, akkaawuntii kana immoo foloo gochuudhaan haga xumuraatti hordofaa. Jalqaba irrattis aappii tokkotti isin barbaachisa. Aappii kana argachuudhaafis gara aappii pileestoorii bilbila keessanii deemuun qaroo jettanii haala kanaan barreessuun sarchii gochuudhaan aappii jalqaba irratti ni dhufu kana bilbila keessan irraa hin qabdan yoo ta'e install jechuun buufachuu qabdu yoo ta'e immoo open jechuudhaan gara aappichaa seentanii permission isaa allow jechuun erga kennitanii fi booddee iddoo sarchii godhan irratti haala kanaan akka iskiriinii irratti isiniif barreessee jiru kanaan barreessuun sarchii yeroo gootan suuraa kana isiniif fida. Suuraa kanas si'a tokko tuquudhaan gara gadiitti suuta jettanii scrollii gochuun xumura irratti iddoo install jedhu tuquudhaan aappicha ni buufattu. Sana boodas gara aappichaa seenuudhaan satellite finder kan jedhu tuquun gara peejii kanaatti gaafa isin fidee jedhu amma fakkeenyaaf diishii keessan itoo saatii irratti hidhachuu barbaaddan yoo ta'e mallattoo sarchii gubbaa irratti argamu tuquun iddoo sarchii godhan irratti NSS jettanii barreessu sarchii yeroo gootan saatalaayitiiwwan garaagaraa isiniif barreessaa. Isaan keessaatii NSS 12 kan jedhu kana haala kanaan ni filattu. Yeroo sanattis koompaasii keenya irraa haala argaa jirtaniin iddoo saatalaayitiin itiyoo saatii jiru haala kana nutti agarsiise jechuudha. Kanaafis diishii keenya iddoo kana irratti hidhachuudhaaf salphaamatti bilbila keessan fuuldura diishii keessanii irratti haala kanaan hidhachuudhaan diishii keessan kallattii saatalaayitiin kun jirutti naannessuu ni eegaltu. Yeroo isin seeraan diishii keessan saatalaayitii kana irratti naannessitanii jettanis sagalee guddaa dhagaa jirtan kana akkasumas barreeffama perfect jedhu kana iskiriinii keessan irratti isinitti agarsiisuudhaan akka isin iddoo sirrii irratti hidhaa jirtan isinitti himuun diishii keessan salphaatti bilbila keessaniin akka isin sirreeffattaniif isin gargaaruu danda'a jechuudha. Dabalataanis gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan Instagiraamii koo Boonii Taammiruu jedhu kana deemtanii foloo gochuu yoo naaf barreessitan gaaffii keessan kamiifiyyuu deebii argachuu ni dandeessu. Galatoomaa.